rabbi sin jaaladha sin kabaja si kabajuun kan koo beekumsa caalu an beekumsa kan keeti malee yoomiyyuu sin abaaru seenaa na tojjatte ilmatti nu haa taru wanta tojjatte waan nama mararu seenaa amaanaa gootota dhiira fi shamaraa dabarsite nu gorsite malee yoom takkaa nu arrabsite waan qabduun ummata kee bira dhaabbatte dhugaa rabbi si dinqisiifanna baga nu yaadatte kennaa fi miti an kennaa kee caalaa si beekuu caalaa seenaa kan kee beeku jabaadhu jabaa koo rabbitu mirga si eega oromiyaa keessatti rabbi sii fi barsiisallee umrii haa dheeressu sin abaaru yoomuu yeroo si eebbisu warra tuulamaati warra seenaa gootanii warra jalqabattillee saba keessaniif mootanii warra sabaa jecha lubbuu aarsaa kafaltanii warra sabaa jecha lubbuu dabarsitanii biyya gorsitan malee yoom biyyaa barsitanii warra biyya ijaaru isi warra biyya ijaaru warra biyya beekumsaan ceesisu oromoon galatoomaa jedhee isin haa eebbisu boruuftaan illee gandummaadha jimmaa fi wallootu hafe jedhee isin maqaa kaasa warri seenaan beeyu isin warri oromoo fineeyne oromoon afaanin oromummaa jechuudhaan ka dhufu miti oromummaan dhiiga namni seenaan beeyne addaan nama diigaa nu jaaladhaa wal jabeessaa seenaa oromoodhaa isinillee galmeessaa walaloo kanallee dhugaa rabbi ammuma qindeesse dhiifama isinin jedha tarii yoo balleesse maqaan tiiktookii koo inni galma dhugaa ayiliifin suudi arabiyaa firoon makkatul mukarrama walaloo kiyyallee goola buufama maayikaan tirii Itoophiyaa maayi rijistireeshin oromiyaa zoon firoo marsii seenaa dhugaa malee seenaa sobaan labsin dhugaa rabbi isin jaaladha gajjedhe yoo dogongoree dhiifama isin gaafadha galatooma. Thank you very much. Fata, Ibn Galatoma. Yes. Fine, you want to say Angal? Aruka. Wanisa, Sagatar ma, Galatil Fana fi, Media, TikTok ida, Torat Devisu. One Buddha, Wajene, Araba fi, Watikesu, Balestura Vanus, Irrisu fi. kabaja isiniif qabnu keessattuu namoota beekamoo TikTok irra jiru tokkoon keessanii fi suuraa hayyootaa kennuudhaani suuraa gootaa kennuudhaani yarannoon guyyaa har'aa kan isinii kabajee jira. Atillee maqaan kee kabajamee Dr. Aslii si qophaa'ee akkasin turre bakka isin jirtu maqaan kee qabamee suuraan goota tokko sii kennamee ture. Hundi keessan galata guddaa qabdu. Thank you. Oh my God. Famous what? Thank you Allah. Tora wa ejarat. Galatoma Rabbi. Famous what apa aftani? Episode warra jennu namoota naannoo 19 ta'an baay'ee jechuudha. Haala kana haala kanaan badhaasuudhaan imaanaa sirriitti kennee jirra. Namni suuraan tokko itti kenname suuraan goota sanaa naannoo sana biyya sana waan bakka bu'uu fi safuu eeggachuudhaan Oromoo miidiyaa irratti akka barbaadetti nama raabsuu hin danda'u daangeffamaadha. Akka feete miti gadhiisii miti jennee wal gorfachuudhaan miidiyaa keessatti fayyadamtanii immoo Nama namatti naquudha malee nama badhaasu miti ka akkas gaara fanaamee abba. wal guduunfuu wal sirreessuu imaanaa walitti kennu waan aarasanitti kennin immoo isinirraa deebisnee fudhachuu dhaloota keessarraa deebisnee fudhachuu barbaannaa. Kana godhee jira yaadannoo lammiituu sagantaa kana qopheessee an keessumaa kabajaasaatti dhugaa dubbachuudhaa fi anis badhaasa kana keessaa gahee qaba. Nu naannoo tokko jirraa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gammachuu guddaan qaba. Yaadannoo lammii jaaraa aarsaa guddaa kaffale sagantaa kana qopheessuudhaa fi hedduu naa ulfaadhaa namoonni akka ammaa eenyu Mubaarak jedhee gara kutaatti deebisuudhaaf barbaade sagantaa kana akkas miti. Rakkoon akkasii akka dhufu beekamaadha. Karaa lamaan tokkoffaa eebisoota qaban qabnu walumatti waliin ga'uu hin danda'u gaaf tokkoon. Kanaaf kan ammaa jennee jirra marsaa tokkoffaa jennee jirra jechuudha. Lammaffaa kutaa hunda keessaa kutaa kanatti akka namni jedhu immoo nuti ajajamnee miti. Akka nuti fakkaatetti akka nu mul'atetti malee ajajaan miti waan ta'eef isa hafe nuuf galchaatti itti guutuudhaan hirruu keenya guutuu. Kanaaf immoo boorti qabuu dhiisuudhaan wal jabeessuu kanumaaf dhugni. Kana gaaf tokkoon furama jechuun danda'amu hin hir'isna gaafatti deebisne immoo najjeesna jechuudha. Kana wanti guddaan ulfaadhaa bakka kan dhuftan hundi keessan kabajaa guddaa isiniif kenna. Sagantaan kana asirratti yoo ta'u qoqqooduu baate guddaa galatoomaa hundi keessanii asilii akkuma jedhe dhugaa dubbachuu fi randomly hiikaaf gochuudha malee namoonni nu caalanii jiru.
kun akka natti fakkaatutti feemisoota osoo hin taane sooshaal miidiyaa kanarratti hagam sagalee ta'e hagam kontiribiyuut gootee hagam hinaaffaa saba keetiif qaba jedhee namni jira deemee si ilaaleeti malee namoota hedduutu kan nu caalu. Ani amma fakkeenyaaf feemesii miti asli wallaan buraayyuu nan beeku nan garuu dhugaa dubbachuu fi innaani akka natti fakkaatutti hinaaffaadha. Yoo xinnaati guyyaa tokko lama saba keenya bira dhaabbanneerra waan goone namni ni hafa eeyyee ni hafa namoota hedduu jira namoonni silaas dhufanii badhaafamuu qaban nama hedduu jira garuu kun shaakala kun keessumaa xiqqoo wal yaadachuumaaf common sense walitti agarsiisuuf malee waan guddaas miti jechuun akka waan guddaatti fudhatee ilaalina kanaan himu ganaa kana billee ni jira namni dhufa namoota hedduudha namoonni yaadatamuu qaban ni jiru isaan illee hunda isaanii galatoomaa jenna dhugaadha sooshaal miidiyaa kanarratti namoota hedduutu jira namoonni qabeenya isaanii aarsaa godhanii yeroo isaanii aarsaa godhanii kan karaa siyaasaas karaa garaagaraa karaa gargaarsaas nama bira dhaabbachaa turan hedduutu jira isaan kun hundumtuu galatooman asirratti namoonni muraasni kun baanee waan badhaasa fudhanneef miti galatoomaa. Jalqaba irratti yaaduma umrii kanaan yaaduma nama guddaa yaaduu keessaniif baay'ee galatooma an akka dhuunfaa kiyyaatti akka asleetti ijoolleen koomentii jalatti natti himaa turani itti himaa ture warra loleentu jira warra bilook ofirraa godhetu jira sii galee because waan kun waan hin baramini waan akkanaattu jira jennaani tokkoffaa ooma maqaa kiyya na dhoofsisuu fi na yaachisuu in dhabe of keessa barbaadee dhabe inna waan kun soba bakka hin baramne waan ta'eef ijoollee bilook of jalaa godhe jira laayivii ture nama quufetuma laayiv irraa ba'e galatoomaa inni lammaffaa ani yaadannoo guyyuma gaafa jalqaba baru akka inni nama jabaa ta'e nama namaaf yaadu ta'e nama rakkoo ofii caalaa obboleessaaf yaadu ta'u ani gaafa harmee kiyya dhukkubsatan san arge kanaaf yaadnoon agasi asii anillee onlaayinirra hedduu hin dhufu walin agarre guyyuma san bare guyyaa san mucaan kun ka haadhi manaa isaa deetteetiin ciisu jirtu haadha manaa isaa dhiisee kophatti mana kophatti dhiisee dawaa finfinnee keessaa hadaamaa keessaa dhabame onlaayinii hin barbaanne amburra harkan fuudhe ganama subii jechuun yeroo lafti diddiimattu rabbi si araaramu hadaamatti maazarii geesse namummaan kana caalu hin jiru ana yoomillee yaadannoon onnee kiyya keessaa badu jechuu akka harmee kiyya yaadadhuun isa yaadataa deema adda durummatu jechuu warri maallaqa na gargaaran jiru warri yaadan na gargaaran jiru warri osoo an hin beekin maazarii maallaqa ergan jiru yeroo tokko tokko maallaqni namummaa bakka bu'u kanaaf addunyaan fixeensa ganamaati sii galee warri maallaqa 100,000 50,000 osoo an akkaawuntii diduu osoo an hin argin namarraan gaafatanii haadha manaa kiyya gaafatanii ijoollee hiriyoota kiyya gaafatanii maallaqa maazarii ergan jiru baay'een isaanii jiru hiriyoonni kiyya warri karaa inboksii walitti dhiyaanuun jechuudha. Mucaan kun garuu immediately dawaa nuti as keessa kaayiroo keessa barbaannee dhabne finfinnee keessa doktor Naafiyaad faanti Masarat faanti Raacheen faanti feemasoonni hiriyoota kiyyaa warri finfinnee jiran guutuun jechuun Naafiyaad guyyaa guutuu dalagaa dhiisee barbaadaa oole Raacheen akkasii Masarat dhaabaa akkasii mucayyoo Naafiyya'een akkasii anaaf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namni maazarii wajjin hiriyoonni kiyyan cinqaman hin jiru mucaan kun osoo guyyaan isii dhumuu baatee akka waan harmee kiyyanaa dhoolchiti isa dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e suma dhugaa rabbii because dawaa dhabame jedhame arge namni waan dhabame arge tokko sigale yeroo kamuu onnee kee keessaa baduu hin qabu jechuudha so galatoomi waan kana yaaduu keetiif galatoomi warri immoo feemasoonni asirra nama ergaa kee fudhatu rabbi si haa godhu rabbi isaan haa godhu irra hedduu ijoolleen biyya ormaa jiran kun yoo akkana warri biyya faranjii biyya guguddate jiru kana taate malee nuti ijoolleen biyya arabaa kun waan asiin nutti naqan gurra mirgaatiin nu naqan bitaan gannayna dilas miti hammeenya garan qabnu afaanin hin caldhifnu kanaaf ati baay'ee galatoomii rabbi kaayyoo kee galmaan si haa ga'u anillee du'aa sii godhala kaayyoo kee galmaan si haa ga'u
akka carraa ta'e suuraa ati naa filatte immoo suuraa ani baay'ee jaaladhu porofaayilii kiyya wanti hin jijjiirree fi habilii kanattu na jalaa bade habiliin kun suuraa isaatti suuraa haceeti kan morma kiyyarra jiru kuni kanaafi feesbuuk irra yuutuub irra everything telegiraam irra instagiraam irra tiktaak irra suuraa tokkocha kan namni tokko faa tasa kaatee suuraa kanaan jedhan because habilichi na jalaa bade suuraa biraa kaa'uun qabu carraa waan hin qabneef isumaan deema jechuusi galee suuraa an baay'ee jaaladhu hacee nama baay'ee jaaladhu nama namoota Itoophiyaa keessa haceef Jawaarin jaaladhu everything hacee Jawaar raayyaa namni biraa namni hin jaaladhu didasii miti inuma kabaja akka feemasoota itti malee jara kana sirrimatti jaaladha kabajuu qofa akka beektotaatti osoo hin taane kaba dhugaa jaaladha jara akka faamilii irraa wajji dhalatteetti jaaladha jara sadii si galee kaawwan beektota haa kabajuu malee kabajuu fi jaalachuun garagara la si galee hundumaafuu kabajaa qaba jara gara sadiin baay'ee ma jaaladha si galee suuraa namaan jaaladhu naa ba'ee baay'ee galatoomii yaadannoo kiyya kaayyoon kee galma siifaa ga'uu waan hawwite yeroo dhiyootti nama kaampaanii banate kaampaanii wayii kireet godhe yookiin awwaardii wayii jechuu kireet godhe qaaman waan gurguddaa akka konkolaataa manaa wantoota garagara nama itti amante badhaasu rabbi si haa godhu kuni waan jajjabeeffamuu qabu jabaadhu si waliin jirra yaadichi yaada akka salphatti ilaalamuu miti yeroo ammaa kana akka biyya guddisu kasaba guddisu yaada beekta kireet yaada goote yaada san kara biizinesiitti jijjiirta si gare waaqayyo galmaan si haa ga'u yaada kee nuti ummaa waan saba kennaaf ilaala akka dhuunfaa isaatti waan nama tokko godhe tokko hin qabu wanni inni godhe yoo jiraate dirqama oromummaa ofii bahe dirqama soo kanaaf ganumaatu yaadachiisuuf egeree fuula duratti waan akkasii irratti namni akka jajjabaatu akka waan gaarii irratti hojjetuuf tola ooltummaan ati arra goote kun akka boru namni arra barraa deebi'aa illee akka eebaluutti badhaafama waan kanarraa namni viidiyoo kana erga galgalaatiif ilaalaa ture nama lama nam sadi kudha yoo qajeelchite dhaloota kana yoo qarte si galee seenanni yaada si yaadata gaarii ati irra hojjette kana nama birattis boruu waaqa birattis si hizaabamaa si galee baay'ee galatoomii thank you